gammachiisa oduu baay'ee nama gammachiisuu fi baay'ee yaaddoo keessa ture tokko furameetii jira. Baay'ee gammadee jira guyyaa irraa dhugaa dubbachuudhaaf. Akkuma isin beektan yeroo wanti gammachuu dhufe tokko gammachuu kana nama hundaaf qooduu barbaada. Ijoollee biyya Arabaa hundi keessanuu baga gammaddan walumaan baay'ee gammadee jira. Ijoollee biyya Arabaa keessattuu iyyuu jechuudha. Ijoollee biyya Arabaa jechuun warra maatii isaaniitiin gargaaruun beekamu fi wantoota adda addaatiin beekamu. Walumaa galatti wanti har'a gammachuu ta'e maal osoo hin jedhin dura waan samoona deemamaa jirurra daqiiqaa sakandii dubbadha. Daqiiqa yoo dubbadhu innis maal inni akkuma beekamu guyyoota muraasa dura sodaa koronaa vaayirasii irraa balalii xiyyaara ijoollee keenya abbaa barbaadee yoo gara Itoophiyaa yoo galuu barbaadan gama Itoophiyaa yoo deemuu barbaadan labsii mootummaan labse maal ture hanga guyyaa 14 achumatti hoteela qabattee maallaqa keetiin hoteela keessa turtaa jedhamee murtaa'e mootummaa Itoophiyaatiin. Ammas irra deebi'ee himaa namni dhiyeenya kana biyya galaa jiran namoonni dhiyeenya kana biyya galtan yookaan galaa jirtan murtee mootummaa murteesse maal ture hanga guyyaa 14 dhibee sun sirriitti argamuu dhabu si maranitti boolee keessatti hoteela qabattee maallaqa keetiin jiraattaa jechuudha. Hoteela qabattee maallaqa keetiin guyyaa 14 jiraachuun hangam ulfaata. Ati biyya Arabaatti waggaa 2-3 hojjettee guyyaa 14 hoteela nyaata hoteela irraa maallaqa keetiin yoo nyaatte wannati waggaa 2-3 hojjette dhumee jira jechuudha. Garuu wanti oduu gammachiisaa ta'e maalinni yoo jettan murtee akkasiin murtaa'ee ture san fooyyessanii jiran. Namoonni dhiyeenya kana galuu barbaadan yaada keessa hin galina fooyya'eetii jira wanti hunduu. Akkamitti fooyya'ee namoonni turizimiidhaa fi wantoota adda addaatiif deemu akkuma dura murtaa'etti maallaqa ofiitiin guyyaa 14 jiraata. Garuu namoonni biyya Arabaatirraa miskiinni jireenya ofiitiif jireenya maatii ofii jijjiiruu barbaadan yeroo biyya galanitti bulchiinsi magaalaa Finfinnee baajata mataa isaatiin guyyaa 14 odoo namni biyya alaatirraa gale sun birii takka hin baasin akka guyyaa 14 achi tola tolu murteessanii jiranii jechuudha. Sababni kana murteessaniif murteen kun immoo kan ilaallatu biyyoota Arabaa qofa malee namoota biyya Faranjiitirraa galan maallaqa ofiitiin achi keessa turan. Hoteellis ka isaaniiti maallaqni nyaatatis ka isaanii hundi isaanii garuu namoonni biyya Arabaatirraa galan ammootu maallaqnis kan mootummaa algaanati keessa jiraatus kan mootummaati. Kanaaf namoonni galuuf yaada qabdanii turtanii sababa mootummaan maallaqeessanii guyyaa 14 turtan isiniin jedhee yaada keessa galtan amma yaada san akka gammaddan abdiin qaba jechuudha. Namoonni hedduu baay'ee rakkatanii turan dhuguma sirriidha mee dhugaa dubbachina amma guyyaa 14 mana algaa keessa turte guyyaa 14 nyaata Finfinnee san nyaattee wanna de waggaa 2-3 jala hin jiru. Kumni dhibbi siin ga'u kumni dhibbi Itoophiyaa guyyaa 14 isa siin ga'u Finfinneetti wanti hundi qaaliidha. Nyaata gisee takka nyaatu qarshii 200 nyaata dhugaatiin akkasii qarshii 50-60 waddadee qaala'ee jira jechuudha. Garuu amma bulchiinsi magaalaa Finfinnee Taakkalaa Uumaa haa galatoomu wanta kana fooyyessee akka isin bilisaan guyyaa 14 achi turtan ibsee jira. Ani asirratti maal jechuu barbaada kun yoo dirqamni galuu guyyaa keetii gahe qofaadha malee osoo galuu baattan immoo ani baay'ee natti tola. Sababni isaa maaliifi mana hoteela ati turtu san keessas namni ture hin beekamu. Dhibeen kun dhibee hammeenya qabu ta'uu isaanii argitanii jirtanii waan baay'eetu jira jechuudha. Osoo samoona dhiyeenya kana galuurraa of qusanne gaariidha. Yoo dirqama bakka ati jirturraa akka galtuuf dirqamamte qofa of eeggannoo cimaa godhuu qabda jechuudha. Kanaaf wanti nama gammachiisu waan akkana wanti jechuu barbaadu maal inni asirratti yeroo biyya galtanitti dirree xiyyaaraa keessatti wanta adda addaa qaqqabuun baay'ee dhibee saniif nama saaxilaa jira. Akkasumas immoo hoteela keessatti yeroo turtu sanitti ammas shintibeetii yookaan mana fincaanii Itoophiyaatti namni mana fincaanii takka keessatti fayyadama. Kana waan ta'eef akka irraa of eegan kabajaan isin gaafadha jechuudha. Inni biraa mootu ajandaan lammaffaa maal isinitti fakkaate akkuma isin hundi keessanuu argaa jirtan
qoosaa baay'atu social media kanarratti lubbuudhaan mul'ataara. Nama lubbuun qoosatu heddummaataa jira. Namni lubbuudhaan akkamitti qoosa obboleeyyan biyya? Obboleettiin biyya takka amma sorry. Obboleettiin biyya takka tananii maqaa dha'uun barbaanne sagalee naa waraabdee natti booyaa turte. Dhumarratti garuu na koflite. Arrakkadhee akkatti na jeesuuf akkana ta'ee maalii ta'ee waan hedduudhaan jettee rifadhee imimmaan na qabee yeroo dhumarra gowwaa asitti qoosee naan jette. Mee namni waan akkanaatiin qoosaa nuti rakkoo keessan dubbachuudhaaf isin yoo nuti qoostan nuti rakkoo keessan akkamitti ifa isinii baasna. Nuti bar gammachuu keessan gammachuu kenna ani jechuun ana amma akka dhuunfaa keeyaatti yeroo shamarri gammaddu yeroo mootu waan tokko isin argattanii jettan gammachuu guddaa dhagahama. Maaliif wal malee maal qabna nuti ilmaan abbaa takkaati dhiini kenna tokko akkasumas immoo waa hedduu walitti qabna oromummaa walitti qabna biyya Itoophiyaa walitti qabna lammii gooshii nuti jaalalli keessattuu yaa biyya alaa kana dubartiitu heddummaata shamarri jajjabeeffamuu qabda jechuudha. Waa hunda keessatti mootummaanis ni jabeessa shari'aanis ta'e amantiin hunduu jabeessa waan ta'eef dubartiin sadii jajjabaatu qabdi. Kanaaf hin qoosinaa please. Waan seriyeesii waan qoosaatti godha malee waa'ee lubbuutiin hin qoosinaa. Nuti wanti waa'ee namaa dubbannuuf eebaluun takka akkatti rakkattee kana gootee gargaara maal wanni jennuuf lubbuun sanii baraaruuf malee waan waa gootaniif hime namni takka waan haa godhee hin beeku maqaa namaatiin waa takka illee naa godhanii hin beekan maal anuun fedhu mootu ani kanin sagalee nama tokko ta'uuf rakkina nama sanii jalaa baasee namni sun natti gammadee anis mootu jaalala namummaa bitachuudhaaf malee namni ana waan haa buusu hin jiru ani immoo nama waan buusu faayidaan qabachuu faayidaan namaaf qabaadhu yoo jiraate sagalee namaa ta'uudha waan biraa gochuuf hin danda'u. So warra akkasii kanaaf jecha nama biraa kan nu hin amanne nu godhina sagalee qoosaa fakkeessanii boo'icha nutti argina yoo nutti argitan waanuma qabatamaa waan sirra gahe waan sirra hin yoo ta'e dirqamaan ofitti shamatu barbaadda hoo namni giddiin odoon dibamne akka jaafarsan dibame jedhaaban jaafara argitanii jirtanii osoo karooraan isa qabne karooraan na qabeedha namni karooraan qabe ala ba'uu dhiisi mana fincaanee akkana zoor jedhee hin deemu achitti waan hundi qophaa'aaf jechuudha. Dhibeen karooraan dhibee ittiin tasaafatanii miti. Biyya kanatti amma akkuma isinitti guyyaa hundaa sirmatti rakkannee jirra wallahi hanga mallaqa bakka itti sharafannu dhabuutitti deemaa jira jechuudha. Dolaara gara mallaqa biyya kanaatti sharafatu nutti ulfaateera hin jiru bakka itti sharafannu. Ijoollee beeynurraa warra fuunee hanga gaafa baankiin baramuuti jennee akkasii wal danda'a jirra malee ni ulfaata. Dhibee akkatti sodaachise kanarratti ilmi namaa qoosaa jechuudha hanga dadhabina keenya agarsiisa kun. Ilmi namaa hanga guutuu dadhabuun qaanyeedha. Nuufis qaanyeedha isiniifis qaanyeedha. So wanni ittiin qoosa waan ittiin qoosa wanni wal gorsinu wanna wal gorsinu. Kanaaf oduu gammachiisaa kanatti fayyadamtanii hundi keessan warri sammuuna galaa jirtan wanni isin hubatuu qabdan tokkollee hin jira. Guutuun guutuutti naa biyya Arabaa hin jedhamne beekaa. Haalli keessanii ilaala. Achi deemtee baajata natti qabdu birrii guddaa ta'e birrii ofirraa ergaa. Birrii natti harkaa qabdu birrii guddaa ta'e mootummaan akkas hin dandeenye quba qabaadhu. Mallaqa qabattee hin galin harkatti of dura ergi. Yoo of dura hin ergin mallaqa isa harkatti arganii jennaan of dandeessi hin jedhan mana algaa ga'e. Gaafa mana algaa of dandeesse algaan guyyatti qarshii 500 nyaanni qarshii 300 300 guyyatti. Guyyaa kudha afuritti birrii meeqa dhufa? Birrii natti biyya Arabaatti dalaydee galte 0 ta'ee jira jechuudha. Kanaaf mallaqa kee dursi ofirraa erga ergitee booda mootuyyuu erga gara biyyaa ergattee booda xiyyaara kee yaabbadhu guutii of eeggannoodhaan bakka homaa miti wayi biyyaan baate tafta. Kanaaf wanni godhan hin jiru oduun gammachiisan anarraaf isinii qabadde kana baasii akkasitti sirriitti murtaa'e sun hir'atee jira jechuun barbaadetti areedii adamtuu kan isin waliin ture like share subscribe yeroo hunda yaada keessan immoo koomentii jalaan kennadha. Yaadni keessan koomentii jalatti yoo isiniif hin geenne ammoo lakkoofsi kiyya abawootii koo jala jira. Namoonni tokko lakkoofsa koomentii jalaan na gaafatan lakkoofsa koo peejii yuutuubii kiyya kana gadi tuqaatanii abawoot kajaa'uun jira waa'ee kiyya jechuudha. Abawoot kajaa'u sanitti lakkoofsi jira. Lakkoofsa saniin gama teelegiraamitiin, gama waasaappitiin, gama instagiraamitiin, gama barbaadanii naa barreessitanii yaada keessan naa qooduu dandeessanii gaafii barbaadan na gaafachuu dandeessanii ani isiniif eeyyamamaadha jechuudha. Wanni na cinqu tokkollee hin jiru. Kanaaf turtiin ammaaf isin waliin godhe kana fakkaataa isin jaalladha isin kabaja.
baay'ee tokko isin jala dhoonnee korraa dhugaa dubbachuudhaaf shamarran Oromoo keessattuu jaalala nama qabsiistanii baay'ee odoo garaana nyaattan isinirraa deemaa jira nagaatti.